fiigeen man itti bilbile. Akkas naan jedhanii naan jette namarraan hin bira ga'ee jechuudha. Namni sun maal laan jedhee bira ani iyyeettidha naan jette ani iyyeettidha nan ajjeesisini booniin kan lubbuu ishii darbe sababa mucaa kanaati. Maali jennaan dheengadda wallolanii jiru. Wallolanii uffata ishee fudhattee manaa ba'uuf turtee inni manatti hin deebine deemee ala bulee. Saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette. Uummatattan himaa ragaa qabatamaa naa kennii jennaan isa kanan beekaa naan jette. Qaamni bilbila boon irratti viidiyoo ergame sun nu baasu eenyudha? Borus kan biraa akkatti itti fufa. Iftaanis kan biraa akkatti itti fufa. Qananii addunyaa argitan bara 2017 har'a namni waa'ee shaasa on jiru. Booniidhaaf illee har'a boochuu har'a waay jettan boruu hin dagattan. Madaa gubaa qaama ta'ee kan itti hafu garuu harmee ishee qofaadha. Harmee ishee qofa. Hundi keenya har'a boonyaaf har'a nama rartee intala jiraachuu qabdu intala chaalenjii kana hunda dabarsitee dhuftee jedhee har'an bu'aaf anillee boruu ishee dagadha. Hundi keenya ol ishee daganna boru. Senegalee garuu umurii guutuu kan gubate kan namaa gadi ta'e keessi ishee madaa'u harmee isheeti. Kana dhugaan ilmaan hiyyeessaa osoo baay'ee natti tolaan. Intalli kun odoo kana of ajjeesti kanaan dura of ajjeesti. Bara jireenya barandaa jiraattu sana of ajjeesti ture. Mee isinimtuu yaada. Imagine guys yaadame ani barandaa irra jiraadhu baran ala bulu kanaan of hin ajjeesne deemee dhufee as ga'een of ajjeesa. Yoo yaaddan isin dhufee as ga'een of ajjeesan of hin ajjeesu. Ala bultee beeloftee dheebottee namaan jibbamtee harmee isheen dubbistu jireenya akkasii hunda keessa dabartee dhufte.